kalcha hayyee waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibaalee immoo garaa taliilaa waaqa samii utubaa malee dhaabdee waaqa dachee isaa malee diriirsite waaqa shanan gadaa oromoo waaqa ciicoo gurraattii waaqa bokkuu gurraachaa waaqa gadaa shananii yaa waaqayyo si kadhannaa nu dhagahi nagaan bullee nagaan nu oolchi biyya nagaan nu oolchi amaan irraa qabi tolaa nutti qabi bakkalchi bakkee haa ta'u bakkeen nagaa haa ta'u adamoon deettii haa ta'u duulli dannaba haa ta'u biyyi kan abbaa biyyaa haa ta'u dhugaan tulluu haa taatu dharri sulula haa ta'u waaqayyo tokko nu haa godhu tokkummaa keenya tokkummaa kanniisaa haa godhu damma nu haa godhu walitti nu haa mi'eechu mixii nu haa godhu wal qabannee akka laga ceenu nu haa godhu atittu annanii haa taanu walitti haa qabbanoof rabbi nu wajjiniin haa ta'u kan nu dubbannu dhugaa haa ta'u kan nu irra dhaabbannu jiidha haa ta'u kan nu uffannu dirriba haa ta'u kan keessaa hafe rabbitti haa guutu bari rooba gadaan kuufaa qabu. Mee yaa waaqayyo tokko taasisi yaa waaqa tokko taasisi idiyamaa nu baraare biyya nagaa nu godhu waliigaltee nu kennu walgahii waanii kanallee nu milkeessi bari kun bara araaraa nu yaa ta'u bara nagaa nu yaa ta'u bari roobaa kuufa gadaan kuufa gabbina. Hayyee galatoomaa gaazexeessitoonni dhuftanii seera kanaa fi jaatanii keenya kana nu miidhagsuu dhuftanii OBS fi wiirtuudhaa guddaatiin galateeffannaa. Waa'een har'a si waamneef gabaabumatti waldaan Maccaatuu Lamaa waggaa 60 har'aa fuuldura waan banameef bara sana yaadachuuf gara fuulduraatti immoo adoolessa 7 giddugala aadaa Oromootti waamicha guddaa goonee bakka uummanni guddaan argametti waan kabajnuuf kana akka gurra namaa nuuf buuftaniif gabaabumatti waldaan Maccaatuu Lamaa hayyoota qaroo ciccimoodhaan Oromoon erga sirni gadaa harkaa bacancaree kufeeti dhiibbaadhaan itti hammaateeti tamsa'ee bakka bakkatti addaan bahee yookaan xaqilaa gizaatiidha waamamaa yookaan gosa gosaan waamamaa ani Oromoodha alfaana jechuuyyuu yeroo inni dagatetti waldaan Maccaatuu Lamaa dhaabatee bitaa mirga lagaan utuu hin qoodiin amantaan utuu hin qoodiin koornaan utuu hin qoodiin Oromummaadhaan bakka itti walitti dhuftu jira. Wal faana haa hojjennu jedhee bara asirratti fayyadamu akka bara faranjiitti bara 1963 waldaa wal gargaarsaa Maccaatuu Lamaa jedhanii moggaasan. Yeroo kana hundeessan immoo qabxiin isaan kaasan maayinni dura jarreen kun warri hundeessan nama akka Hayilamaariyaam Gammadaa, Alamuu Qixxeessaa, Saayiluu Birrii, Saayiluu Kaaftee faallee, Roobalee Tureefaa namoota ciccimoo turan Maammoo Mazammil fa'aa Baaroon fa'aa namoota barumsa alaallee hanga tokko qaban Taaddasaan fa'aa Moqaadishootti hidhamaniiru Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa Moqaadishootti hidhamaniiru Xaaliyaaniillee Ingiliziinillee akkatti isaan biyya bushaan arganiiru itti dhaga'ame barumsas qabu uumamaanis jarroonni kun qaroodha uummata hamma kana ga'u uummata lafa gaariirra jiru kanaa yoo maal goonee rakkoo kana keessaa ba'a jedhanii itti yaadanii waldaan kun mootummaadhaan mana barumsaa tokkollee naaban hin jenne mana yaalaa naaban hin jenne ofuma isaatii horii walitti buusee uummata Oromoo qindeessee mana barumsaa baay'isee bane. Isa bara 1967 cufame hamma bara 1993 isa booddee haala warrumti yeroo sana jiran waan qaban walitti qindeessanii deebisanii bara 1993 yookaan akka biyya kanaatti bara 1985 waldaa Maccaatuu Lamaa deebisanii banan. 1993 akka faranjiitti banamee yeroo sanatti koree adda addaa uume. Koree aadaa fi seenaa, koree fayyaa, koree seeraa, koree barumsaa, koree seenaa qoratu kana hunda dhaabanii utuma hojjetaa jiraniiti 1963 akka haaraatti banamee 1967 lammata banamee inni bara 2011 akka faranjiitti cufame bara 2019 banamee amma isatu hojiirra jira. Egaa gara caalu waa'ee kanaa bal'inaan
kanarra keenya irra barroo kanarratti waggaa 60ffaa jennee kun gaafa adoolessa 7 hin gurguramaa hin raabsamaa namni dhufee waa'ee waldaa Maccaa Tuulamaa hayyoonni Oromoo waggaa 60 har'a attiiqii attamii qabu hubannoo attamii qabu maaliif akkas falmanii Taaddasaan maal lubbuu kenne Hagaree Tulluu maaliif fannifame Maammoo Mazammir maaliif fannifame Baaroo Tumsaa maaliif du'e Guddinaa Tumsaa maaliif du'e ilaalcha attamii qabu isa jedhu as keessaa argata namni. Waldaa Maccaa Tuulamaa akkuma beekamu waldaa jalqabaati jaarmiyaa yeroo jalqabaatiif egaa Oromoon jaarraa 19ffaa keessa gadaan buluu dhiibbaa alagaatiin dhiisee isa jalqabaa waan ta'eef uummanni Oromoo hundi akka irratti argamu barbaanna. Kanaaf immoo sagantaa adda addaa qabna. Sagantaa adda addaa maa'inni waa'ee waldaa Maccaa Tuulamaa yoom hundeeffame eenyuun hundeeffame maaliif hundeeffame yaadni jedhu achirratti ka'a jechuudha. Maal keessa darbe hojii maal hojjete amma yoona waldaan kun uummata Oromoof bu'aa maal buuse hojiilee maal hojjete inni jedhus achi keessatti ka'a jechuudha. Waldaan kun immoo hanga silaa deemuu qabu bu'aa silaa buusuu qabu maaliif buusuu dadhabe isa jedhu danqaalee waldaa kana mudatanis achi irratti ka'a. Gara fuulduraatti immoo karoora waldaan kun hojjechuuf karoorfate illee achirratti dhiyaatu jechuudha. Agarsiisni gaggabaaboon inni dhiyaatu walaloon inni dhiyaata baandii waamne irraa waan ta'eef baandii gadaa yeroo baay'ee kan waan jiru dhaabbatan kanaaf isaan illee uummatan bohaarsu jechuudha. Wantoota kanatu dhiyaataa jechuudha. Barruulee kana waan qopheessineef haala gahaadhaan qophaa'e jechuudha. Haala gahaadhaan namoota baay'eedha. Namoota kumaa ol ta'uuf qophaa'e waan jiruuf kana dhufanii qaamni irratti argamee bitachuu qabu jechuudha. Tokko kana lammaffaa qaamota adda addaa affeerreerra. Namoota dhuunfaas affeerreerra. Dhaabbilee adda addaa affeerreerra. Kanaaf hundumti isaanii akka irratti nu argaman akka nurraa nafne yaada jedhuun qaba. Tolasaa Kishee jedhama. Ittaanaa pireezidaantii waldaa walgargaarsaa fi misooma Maccaa Tuulamaati. Oromoon dhiyeenya kanarra jiru kan naannaa Finfinnee jiru kan Finfinnee keessa jiraatu kan immoo tarii boqonnaadhaaf illee yuuniversitoota adda addaatii naannoo adda addaatii dhufanii raawwatanii as dhiyeenya irratti argaman waggaa 60ffaa hundeeffama waldaa Maccaa Tuulamaa kana gubbaa irratti akka argaman waldaa baay'eetu ijaarame egaa waldaan kun waldaa buuleessa akka itti Oromoon of ijaaruu qabu kan barsiise waan ta'eef as keessaa kan dhalate waldaan baay'eetu ijaarameetoo jira. Dhaabni siyaasaallee baay'eetu kan ijaarameetoo jira. Kanaaf warra fakkeenya waldaa kana godhatee ilmaan waldaa kanaa ta'anii raawwatanii ijaaraman waldaan barsiisota Oromoo, waldaan barreessitoota Oromoo, waldaan artistoota Oromoo, waldaan dubartoota Oromoo akkasumas warri maqaa Oromootiin dhaaba adda addaallee dhaabbatan waamicha keenya kanarratti argamanii raawwatanii to'ii waggaa 60ffaa hundeeffama waldaa Maccaa Tuulamaa kanatti akka hirmaatan barbaanna. Waldaan kun waldaa siyaasaatii miti. Waldaan kun waldaa walgargaarsaati. Waldaa misoomaati. Waldaa mana barumsaa ijaaru. Waldaa mana hakiimii ijaaru. Waldaa daandii uummata daandii dhabeef ijaaru. Kana waan ta'eef waldaa siyaasaa yookaan waldaa poolitikaa waan hin taaneef warri bakka fedhe jiraatu siyaasa adda addaallee hordofuu danda'a. Warra miseensa siyaasa adda addaallee ta'uu danda'u. Nuyi namiyyuu hin qoon Oromoo ta'ee guddina Oromoo kaayyoo waldaa Maccaa Tuulamaa namni deeggaru yoo itti hirmaate fedhii qabna. Oromoota qofa odoo hin taane sabaaf sablammii biyya kana keessa jiran hunda isaanii yoo hundallee ta'uu baate gara kibbaatirra kan jiran hunda isaanii haammatee of keessatti miseensa godhee raawwatee ta'u wajjiniin rakkina uummata cunqurfamaadhaa akka uummata kaaniitiitti akka laallaman warri nameenyummaan hafee raawwatee akka mi'aatitti laallameetu jijjiiramullee achi keessaa akka bahu uummata Sidaamaa, uummata Walaayitaa, uummata Geedi'oo, uummata Moochaa, uummata adda addaa of keessatti qabatee raawwateetu uummata Sumaalee keessaallee bakka bu'oota warra paarlaamaa Haayile Sillaasee keessa jiran of keessatti hammatee raawwatee ta'u waldaa kana ijaaree rakkina naannootti uumamu namni hundumtuu walqixa laallamuu akka qabu sabaaf sablammii wal hammatee wajjiniin akka jiraachuu danda'u waldaan kun akka kanatti kan ijaarame kun seenaarraa dubbisamuun hin danda'amu. Kana waan ta'eef waldaan kun ammas taanan warri sabaaf sablammii keessaa bu'uuressaallee ta'an sun illee firoonni isaanii warri seenaa kana beekan waldaa kanarratti doonuu argamanii
kabajaanan waamicha isaanii dhiyeessa. Waggaa 60ffaa kana sababa godhachuudhaan itti qophaa'aa jiru tokkoffaa dameesaa babal'isuudhaan miseensota waldaa kanaa guddisuudhaan qeerroo fi qarreen Oromoo jaarsaaf jaartiin dubartoonni ga'eessitoonni itti hirmaatanii raawwatanii to'ii waan mootummaan hojjetu mootummaan haa hojjetu waan mootummaan hojjechuu hin dandeenye immoo ofii isaaniitti warri rakkoon irra hin geenye warra rakkoo irra ga'e akka qarqaaran uummata keenya kan Jijjigaa irraa buqqa'ee qarqaarsa san hunda itti hirmaatee ture waldaan Maccaaf Tuulamaa kun uummata Booronaa kan goggogni rakkiseen illee itti hirmaatee raawwatee gargaaraa ture akkamitti gargaaruu danda'a warra rakkoon irra hin ga'in irraa karaa seera qabeessa ta'een karaa umtuun qisaasomneen seera qabeessummaa isaa eejensii waldaa gurmeessaatirraa fudhatee raawwatee horii guurullee karoora isaallee achi beeksisee kan hojjetu waan ta'eef otoo qisaasummaa wayii hin rangeenye lammii isaa dhaqqabaatii ture waan ta'eef ammas akkasitti akka waldaan kun itti fufu damee isaa akka babal'isatu miseensota isaa akka baay'ifatu bakka naannin hin geenye daandiin akka ga'u bakka barumsi hin geenye barumsa akka ga'u barumsoonni tanaan dura godhamaa jiranillee qulqullooman kan hin taane yoo ta'e akka qulqullooman ta'uuf aadaaf duudhaa isaa akka guddifatuuf amantii isaa akka guddifatuuf duudhaa tanaan dura qabu sana akka fooyyeffatuuf sirna gadaa isaa akka gabbisatuuf kana gubbaarratti hojjechuudhaaf barbaada waan ta'eef waldaan Maccaaf Tuulamaa fakkeenya kaaniif ta'ee to'i waldaan baay'een kan ijaarame yoo ta'u waldaan kun garuu waldaa hangafa waldaa buulessa dura ijaarame ta'ee ormaaf fakkeenya haa ta'u malee waajjira mataa isaallee hin qabu kireeffatee manneen dhiphoo keessatti waliif gadi takkee irraa fudhatamaa akka namni illee ittiin kireessine godhamaati ture akka akkas hin taaneef karaa ittiin waajjira mataa isaa ijaarrachuu danda'u karaa ittiin waggaa ijaarratee raawwate Oromoo aadaaf duudhaa irratti akka tanaan dura barsiisaa turetti akka barsiisu Oromoon ofitti akka deebi'u duudhaa isaa akka gabbifatu aadaa isaa akka gabbifatu barumsa isaa akka jabeeffatu afaan isaa akka eeggatu waan akkanaa kanarratti barumsa kennuudhaaf qorannoo fi qo'annoo adda addaallee adeemsisuudhaaf yaada qaba waan ta'eef yuunivarsiitoota adda addaa wajjin illee hariiroo uumee raawwatee to'i itti gargaaramee babal'isuudhaaf yaada qaba waan ta'eef Oromoonni jaalala waldaa Maccaaf Tuulamaa qaban kan biyya keessa jiru akka itti hirmaatu an biyya alaallee immoo karaa sabquunnamtii danda'amuutiin kitaaba qophaa'e kanallee karaa ittiin bira ga'uu iyyaalla akka hunduuyyuu waan kana keessa isaa baree waldaan kun maal dabarsee maal hojjete gara fuulduraa immoo maal hojjechuudhaaf karoora qaba jedhee raawwate gurra akka itti qabu yaamicha kabajaan miseensota waldaa Maccaaf Tuulamaatii fi maatii isaaniitii fi deeggartoota waldaa Maccaaf Tuulamaa kan ta'an sabaaf sablammii keessaallee fedhiidhaan kan irratti nu argamuu barbaadan yoo jiraatan akka warra tanaan duraa sanatti akka itti nu hirmaatan yaamicha kiyya dabarsa. Galatoomadha. Maqaan koo Aadde Arfaasee Diroon jedhama. Carraa kana naa kennuudhaaf carraa kana gahuudhaaf rabbiin galannaa gahu. Maccaaf Tuulamaa jechuun akka kootti Oromoo jechuudha malee waa biraa jechuun natti fakkaatu hiikan isaa. Maccaaf Tuulamaa jechuun waggaa daa'immaa koo irraa qabee Oromoo garfaca'e Oromoo sanyiin tokko ta'ee adda badee kan walitti qabannee yaannaa turre daa'immaa koo irraa hin qabne anatti dhalannee guddanne jechuudha. Kana bara baraan adda faca'ee haasaasaa malee hojii guddaa hojjeteeti hojii isaa irratti immoo Maccaaf Tuulamaa keessaa kan bahe hundisaatu Oromoo ta'ee dhaabni akkamii dhaabni hundisaa Oromoo keessaa bahe. Garuu bakka isaa ta'u sana bakka isaa malu sana hin arganne Maccaaf Tuulamaa jechuudha. Ijoolleen keenya tokkoffaa jiraatan Finfinnee kana keessa aadaa gaarii yookaan immoo wadannoo irraa qaba Oromoon jechuun Maccaaf Tuulamaa. Qeesaatti gallakkisee qeesaan la gallakkisee Adaamatti galee deebi'aa qeettidhee balaa isaatiin hidhamee du'ee handeebisee inni garuu harka guddaa galata guddaa irraa qaba Maccaaf Tuulamaa. Jiraataa Finfinnee kana jechuukooti magaalaa guddoo Oromoo taatee amma itti boonuu keenya baay'ee galateeffannaa.